Biyyi tun addunyaa irratti meeshaa niwukilaraa fi dirooniiwwan akkasumas xiyyaarota F-16 jedhaman kan addunyaa kanarratti dhageettii guddaa qaban hidhattus garuu galmee isii keessatti biyya obsa qabeettii jedhamtees galmooftee jirti. Sababni kana jedhamteef immoo roorroo biyyoota garaagaraa irraa yeroo garaagaraatti itti hirmaatu obsaan kan dabarsitudha. Obsa kana cabsuun bara 2024 faranjoota keessa garuu yeroo takkatti Israa'el haleeluu jalqabdee turte. Baha giddu galeessaa keessatti biyyoota waraana hidhatan yookaan meeshaa waraanaa gurguddoo hidhatan maqaan isaanii maqaa Arabaa yookaan Islaamaa himatan keessaa tokko kan taatee fi biyyoonni warra lixaa fi warroonni Ameerikaa deeggaran hundi kan isee sodaatan Iraan jedhamti. Iraan yeroo garaagaraatti misaa'ilotaa fi dirooniiwwan keessattuu kan maqaa gaazaatiin galmaa'anii fi akkasumas Hawtii, Hezbollaa fi hidhattoota Shi'aa kanneen biroo ni deeggarti jedhamee maqaan isee ka'uun kan moggaaftu yeroo garaagaraatti beeksisaa kan turte yoo ta'u, yeroo ammaa kana ammoo addunyaadhaaf mataa bowwoo waan ta'e qabattee as baatee jirti. Kun ammoo meeshaa niwukilaraa yookaan meeshaalee waraanaa gurguddoo addunyaan kun isii sodaatu kanneen lafa jalatti magaalota mataa isee hundeessitee fi achi jalatti oomishaa turte dhiheenya kana torbema kana keessa baaftee addunyaadhaaf mul'ifteerti. Israa'el baha giddu galeessaa kana keessatti gareewwan milishaa Iraaniin deeggaraman jedhan kanneen akka Hezbollaa, Hayootii fi kanneen Sooriyaa keessatti argaman hunda walitti qabdee waraanaa kan jirtu yommuu ta'u kanaaf deebii kennuudhaaf waan ta'u fakkaata. Yeroo ammaa kanatti garuu Ameerikaan waliigaltee haaraa ni hundeessina yookaan waraanatu sirra qubata jechuun yeroo Iraaniin doorsisuu jalqabdi Iraan magaalota lafa jalaa kana ifa godhuun ammoo sodaa guddaa uumee jira. Waa'ee magaalota lafa jalaa kana yoo dubbatan warroonni Iraan yoo torbaan hunda magaalota rookeettii ifa gochuu eegalle waggaa lama keessatti illee hin xumuru jechuun hanga baay'ina isaa addunyaadhaaf mul'iseera. Jechoota kanaan dura Iraan dhiheenya kana walitti qabaa misaa'ilota lafa jalaa qabdu haaraa kan biyyoota Israa'elii fi Ameerikaa irraa yoo haleellaan itti raawwatame kan haaloo bahuudhaaf isaan fayyaduu danda'an ifa gooteerti. Kun ammoo iddoo inni itti dhukaafamullee kan hin beekamne yommuu ta'u gaarreen Iraan hunda jalatti kan argamu ta'uun maddeen garaagaraa garuu ifa godheera. Ameerikaan torbee darbe keessa xiyyaarota waraanaa dabalataa hanga 6 kanneen teeknooloojii dhoksaa fi dandeettii boombii Ameerikaa ulfaataa ta'e fe'uu danda'anii yookaan baachuu danda'aniin buufata waraanaa Iraanii fi Yemen keessaa jiran kan bira ga'an bobbaastee akka turte qondaaltonni Ameerikaa maqaan isaanii hin dhaamne dhaabbata oduu Rooyitersiif ifa gochuudhaan kan ammoo Iraaniif odeeffannoo haaraa ta'e as bahee ture. Iraan kanaaf deebii kennuu fi naannicha keessatti waraanni guddaan Ameerikaa jiraachuun kutaa fi ololli keessaa taa'anii namatti dhagaa darbatu hin qaban jechuun dubbatti. Iraan buufataalee waraanaa kanneen odola Diyeegoo Garshiyaa naannoo Biriteen galaana Hindii keessatti argamuu fi Moorsiyaatti deebifamuuf adeemsa irra jiru irratti boombii darbachuudhaaf doorsifteerti. Kunis waan kanaan dura gochuu danda'a jettee hin beekne yommuu ta'u yeroo ammaa kana of onnachiiseera. Kanaafuu magaalonni misaa'ilaa kanneen jedhaman kunneenis dhugumaan kanneen achirratti aangoo qaban ta'uu dhagahama. Buufataaleen kunneen guutuu biyyattii keessatti boolaawwanii fi lafa jala akkasumas gadi fagoo fi walxaxaa kanneen ta'an kan wal duraa duubaan hojjetaman yoo ta'an yeroo baay'ee naannoo gaarreen tarsiimoo mijataa ta'an keessatti kan ijaaramedha. Iddoowwan kunneenis misaa'ila baalaastikii fi kiruuz dabalatee akkasumas meeshaalee tarsiimoo biroo kanneen akka diroonii fi sirna ittisa qilleensaa keessaa kuusuu kan qopheessuu fi ofirraa yeroo rakkoon dhufetti furgeessisuun kan danda'amudha. Yeroo ammaa kana gaarreen Iraan qabdu hunda jalatti maloowwan akkanaa yookaan maloonni kana fakkaatan ijaaramuudhaan kanneen misaa'ilonni keessatti awwaalamanii argaman ta'uun himamaa jira. Akka ajajoonni IRGC'n dubbatanitti magaalonni misaa'ilaa kunneen bakka misaa'illi itti kuusan qofa osoo hin taane gariin isaanii bakka warshaalee misaa'ilotaa osoo hojiitti hin seenin dura oomishamanii fi itti qopheeffamuuf ta'uunis dhagahamaa jira. Buufataaleen misaa'ilotaa kunneen bakki itti argaman sirrii ta'ee kan hin beekamnee fi ifa kan hin taane jechuun yoo himamu ajajaan humna qilleensaa eegdota warraaqsaa Iraan Birgiyaadeer Jeneraal Amir Alii Haajizaadeh viidiyoo misaa'ila baalaastikii fi diroonii balleessanii badan gadi fagoo lafa jalaa ittiin agarsiisan magaalaa misaa'ilaa isa haaraa ifa yeroo godhanitti dubbataa tureera. Kan gaafii fi deebii biroodkaastii mootummaa Iraan waliin taasisaniin kana yeroo himan dhagahamee ture. Kana ibsuun amma maaliif akka ta'e ragaa bahuuf ammoo miidiyaaleen mootummaa Teheraan meeshaa waraanaa kana fayyadamuudhaan tarkaanfii diinummaa Iraan irratti fudhatamu kamiyyuu haaloo bahuudhaaf akka ta'e garuu deebii keessatti ni kaa'u. Iraan buufata naannichaa kamirraayyuu yookaan fageenya misaa'ilaa Iraan irraa kamirraayyuu osoo haleelamtee garaagarummaa malee humnoota Ingilizii yookaan Ameerikaa irratti kallattiidhaan kaayyoo isaa yookaan deebii isaa ni fudhatti.
Waggoota 10 darban keessatti warri Iraan darbee suurawwan ulaa lafa jalaa bakka misaa'iloota diroonii fi sirna ittisaa baay'ee keessa kuufaman gadhiisee magaalota misaa'ilaa dhoksaa jechuudhaan waamuun isaanii ni yaadatama. Garuu waggoota 10 duraa akka har'aatti ifa bahee kan hin mul'annedha. Waraabbiin dhiheenyaa kunis misaa'ilota Kaabaar Sheekaan, Haji Qaasim, Emaad Sheejil, Kiruus misaa'ilii Kaadarii fi maqaan isaanii Peevah jedhaman argisiiseera. Iraan biyyoota hanga fageenya kiiloomeetira 2000 irratti argaman irratti xiyyeeffachuu akka dandeessu yoo sodaachiftu, misaa'ilonni baalaastikii Imaad kanneen eebla bara 2024 haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwatte keessatti itti fayyadamte keessaa tokko yommuu ta'u, buufanni humnaan qilleensa naavaatiin giddugala Israa'el keessatti argamu irratti miidhaa geessiseera. Fageenyi gabaabaan Iraan gara Israa'el karaa Iraaq, Sooriyaa fi Joordaan keessaan gara kiiloomeetira 1000 qofa ta'a. Israa'el misaa'ilota eebla bara 2024tti dhukaafaman keessaa dhibbantaa 99 akka addaan hin cinne yookaan haleellaa sirrii akka isaan irratti hin goone ibsiteerti. Garuu dubbii dhugaa moo dubbii sobaa kan ta'e hanga ammaatti wanti addaan bahee hin jiru. Haleellaan lammataa baatii onkololeessaa keessa raawwatame miidhaa guddaa geessisuu hin dandeenye. Haa ta'u malee fageenyaa fi miidhaa misaa'ilota Iraan irratti shakkiin jiruuf himannaan yeroo dhihoo buufata waraanaa Ameerikaa Diyaagoo Gaarshiyaa irratti argamu kan gahuu danda'u ishee fooyya'insa guddaa taasiseera. Maappii fageenya misaa'ilota Iraan muraasa agarsiisan buufanni waraanaa waloo UK fi Ameerikaa jalqaba bara 1970moota irraa kan eegale achitti socho'aa ture yeroo agarsiisu garuu sodaachiseera. Haa ta'u malee buufanni odola kanaa eegumsa gaarii kan qabuu fi Iraan irraa fageenya kiiloomeetira 3800 gaditti kan argamudha. Torban kana keessa ammoo Iraan diroonii ishee Shaahed 136B jedhamtu hanga fageenya kiiloomeetira 4000 gahuu danda'a jettee yaaddeen yookaan irra deddeebiidhaan dubbatti. Kuni garuu kan hin mirkanoofnedha. Akka warri Iraan ibsa baasanitti dirooniin Shaahid 136B jedhamtu tun fageenya kiiloomeetira 4000 deemuu kan dandeettu boombiiwwan garaagaraa hidhattee hidhannoo guutuu ishee qabatteeti jedhan. Iraan yeroo ammaatti misaa'ila fageenya kiiloomeetira 2000 ol ta'e kan hin qabne ta'us akka yaadaatti karaawwan biraa odola kana ittiin ga'uuf gargaaran kanneen akka qabeenya galaanaa fayyadamuu yookaan sirna rookeettii jiru fooyyessuu ni jira. Iraanii fi odolli Diyaagoo Gaarshiyaa hanga walirraa fagaatan maappii irraa baha giddu galeessaa keessatti humni dhukaasaa Ameerikaa guddaan duraanuu kan jiru yommuu ta'u, yeroo dhihootti naannichaatti baattuu xiyyaaraa 2 ni qabaatu jedhamee eegama. Dubbii himaan Peentaagoon San Paarnaal torbaan kana ibsa kenneen Iraan yookiin bakka bu'oonni ishee hojjettootaa fi dantaa Ameerikaa naannicha keessa jiran yoo balaadhaaf saaxilan Ameerikaan uummata keenya ittisuudhaaf jecha tarkaanfii jajjabanii fudhatti jechuun sodaachiseera. Ajajni tarsiimoo waraanaa Ameerikaa B2 jedhamu meeqa Diyaagoo Gaarshiyaa bira akka gahe yookaan ibsuu kan dide yoo ta'u, ajajaan kun shaakala yookaan hojiin isaa hirmaachisu irratti yaada akka hin kennines hubachiiseera. Meeshaaleen humna qilleensaa Ameerikaa keessaa xiyyaaronni boombii B220 qofa waan ta'aniif yeroo baay'ee xiqqoo fayyadamu. Iraan amma maaliif waa'ee magaalota misaa'ila kanaa addunyaatti himte kan jedhu ammoo gaafii biraa uummatatti uumaa jira. Waraabbiin viidiyoo dhiheenyaa kun kan agarsiise yeroo Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduutti dhimmoota sadii irratti wal dhabdeen cimaan turettidha. Isaanis balaa sochii Hiwutii Iraaniin deeggaraman irraa dhufu, marii sagantaa niikuleeraa Iraanitti taasiftu, akkasumas haleellaa Deeltaa Israa'el irraa garee Hizbollaa kanneen Iraaniin deeggaramanii fi Libaanos keessatti argamu irratti Israa'eliin dhabamsiisuudhaaf yaaluun raawwatamudha. Yeroo kanatti Iraan meeshaa misaa'ilaa lafa jalaa kana agarsiisuun Israa'eliif yaaddoo guddaa yookaan mataa bu'oo ta'eera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dilbata darbee yeroo Teheraan sagantaa niikuleeraa ishee irratti Washingitan waliin waliigaltee irra hin geenye ta'ee boombii fi taarifa sadarkaa lammaffaatuun Iraaniin mul'ata jechuun doorsisee ture. Kunis kan dhufe waldhabdee waraanaa bara darbee Iraanii fi Israa'el gidduutti uumameen boodaadha. Bakkeewwan misaa'ilaa warra Iraan haaraan kunneen agarsiisu kun ammoo erga Iraan humnaan haaloo bahuu dandeessu kan agarsiisuuf yaadame fakkaata. Iraan Israa'el duula sadaffaa akka raawwattu waadaa galuu ifatti itti fufteerti. Haa ta'u malee akkas osoo hin goone dhiibbaan uummataa yookaan yeroo hunda irraa ga'aa kan ture ta'us keessumaa haleellaan Israa'el dandeettii misaa'ilaa Iraan laaffiseera jechuun yaaddoon qaban ilaalchise namoonni hedduun dandeettii ishee kana irratti gaafii hedduu kaasaa jiru.
Gaaffii uummataa kana deebisuudhaaf Iraan yeroo dhihootti Israa'eliin haleeluu dandeettii xiinxalli jedhus ni jira. Keessoodhaanis mootummaan cimee itti fufuu fi balaa Ameerikaa irraa dhufu kamiyyuu ofirraa ittisuu akka danda'u lammiilee isheetiif mirkaneessuu waan barbaadduuf kana gochuu irraa of duuban deebitu. Kaayyoon magaalota misaa'ilaa lafa jalaa kanattis hundeessus lubbuu jiraachuu fi haleellaa qilleensaa dandamachiisuu isaanii gidduu akkasumas ofirraa qolachuudhaaf kan isaan dandeessisu ta'uu ni ibsu. Magaalota kanneen misaa'ilaa kanneen lafa jalatti misooman yookaan misoomsuudhaan Iraan buufataawwan ishee lafarra jiran haleelamanillee deebistee haleeluu yookaan deebistee haaloo ba'uu akka dandeessu Ameerikaa fi Israa'elitti agarsiisuu dandeetti jechuun kaa'ama. Buufanni kunneenis bakka hin beekamnetti awwaalamee kan argamudha. Iraaniin malee namni biraa kan beeku hin jiru. Gaarreen Iraan keessatti garuu iddoowwan garaa garaatti lafa jalatti qotamee gadi fageenyaan kan argamu yommuu ta'u baay'inni isaa hangana jedhamee kan hin ibsamnedha. Akka warri Iraan dheengadda viidiyoo irratti agarsiisanitti garuu osoo jalqabanii torbaaniin mul'isuu jalqabanii waggaa lamatti illee akka hin xumuramne kan ibsamedha. Kun ammoo daangaa Iraan hunda irratti kan argamuu fi gaarreen Iraan hunda keessatti akka argamu kan ifa godhanidha. Iraan meeshaa niwukilaraa kanneen lafa irraas yoo qabdu meeshaan niwukilaraa yookaan dirooniiwwanii fi misaa'iloonni Iraan oomishtu kan lafarra jiru yoo humnoota yookaan diinota isheetiin yoo kajalaa kan rukutamu ta'ee Iraan deebistee torbaanota yookaan guyyoota keessatti haaloo ba'uudhaaf akka isaan dandeessisu kan lafa jalatti ijaarrattedha. Meeshaan lafa jalaa kana hanga ammaatti icciitii guddaadhaan kan ijaarame yommuu ta'u warroota Iraan malee gareen basaastota Ameerikaa irra gahuu akka hin dandeenye guutumatti mirkaneeffataniira. Kana gochuudhaaf misaa'ilota isaanii eeggachuudhaaf garee basaasaa Ameerikaa yeroo garaagaraatti baha giddu galeessaa keessa tamsa'anii jiran dhiheenya kana ofirraa ariineera jechuun warra Iraan ibsa godhuu keessatti yaadatameera. Iraan erga Rippaabilika Islaamaa ijaartee michummaa Ameerikaa fi Israa'el irraa fagaattee baha giddu galeessaa keessatti biyyoota sodaatamanii fi waggaa waggaadhaan qoqqobbeen jajjabni irra kaahaman keessaa tokko taateerti. Iraan baha giddu galeessaa keessatti milishoota hedduu leenjisuudhaan nutti bobbaafte jechuun Israa'elii fi Ameerikaan yeroo garaagaraatti tarkaanfii irratti fudhachuu sababni isaan dhiheessan kanuma. Gaazatti yoo deebine Iraantu deeggara jechuudhaan warroota Hamaas dhiheenya kana Israa'el irratti haleellaa bantu kana Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa guutuun isaanitti quba qabu. Iraan kallattiidhaan kennuu baattullee hidhattoota kanneen akka Hiwutii, Hezbollaa fi Hamaasiin hundaa fi kanneen milishoota Sooriyaa keessa socho'an jedhamanii hamatamanis harka lafa jalaatiin meeshaalee waraanaa gurguddoo akka itti hiituu fi deeggarsa maallaqaanis akka isaan bira dhaabbattu ni agarsiisu. Gareen finciltoota Yaman keessa socho'an dhiheenya kana galaana diimaa cinaa tokko to'atanii kan jiranii fi dooniiwwan fe'umsaa Israa'elii fi michoota ishee irratti xiyyeeffatanii kan haleelanidha. Kanumaan walqabatee Ameerikaan doonii isaanii eeggachuudha maqaa jedhuun haleellaa garaagaraa Hawtii irratti ni geggeessiti. Yeroo kanatti Hawtii kan deeggaru Iraan jechuun Iraanittis quba kan qaban yommuu ta'u Iraanii fi Hawtiin garuu ibsa yeroo garaagaraatti baasaniin nuti biyyoota garaagaraati dhaabbata garaagaraati of dandeenyee hojjanna jechuudhaan kana ni haalu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya kan guyyaa har'aa baha giddu galeessaa irratti xiyyeeffatee kanumaan goolabneerraa waan nu dhageeffattaniif galatooma.